Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti ani Katamaa Dheeressaa Hooroskoolar yuutuubiraati. Egaa har'ammoo wanti nuti wajjin ilaallu Gmail manaajimentii keessaa yookiin immoo akkaataatti Gmail keenya qabannu wajjin wal qabsiisee waa lamaan tokko isinitti himuun barbaada. Innis Gmail labeling and filtering kan jedhudha jechaadha. Kana jechuun egaa akkuma isin beektanii emailiin karaa garaagaraa namoota garaagaraa nuuf ergama. Kana keessatti egaa emailiin kana keessatti yookiin immoo Gmail kana keessatti namoota garaagaraa gaafa nu ergamu emailiin keenya data baay'ee qabachuu danda'a. Data baay'ee kana keessatti emailii keenya label goone akkaataa kamitti yookiin immoo filter goone wantoota barbaachisoo akkaataa kamitti label godhachuu dandeenya yookiin immoo Gmailii keenya akkaataa kamitti automate godhachuu dandeenya kan jedhu irratti jechaadha. Egaa akkuma beekamu emailiin faayidaalee gurguddoo akka qabudha jechaadha. Faayidaalee hedduu qaba. Kana keessatti egaa namoonni baay'een kan isaan ittiin communicate wal godhan yookiin immoo kan isaan ittiin waliin haasa'anii fi data isaanii kan isaan ittiin store irratti godhatanii Gmailidha jechaadha. Kana keessatti egaa Gmailiin wantoota baay'eedhaaf kan inni fayyadu kanneen akka Google Drive, kan akka Google Meeting, kan akka just Google Contact wantoota baay'ee karaa sana argachuu waan dandeenyuu fi Gmailiin faayidaalee kana qabachaadha. Dabalataanis immoo wantoota akka tool kan akka Google Sheet, kan akka Google Docs, kan akka Google Slide wantoota kana argachuu dandeenya jechaadha karaa Gmailii. Kanaaf Gmailiin faayidaalee hedduu akka qabudha jechaadha. Kanaaf security'n Gmailii irra baay'ee jabaadha jechuudha security irratti. Kanaaf Gmailiin filannoo nama baay'eeti jechaadha. Garuu kana keessatti akkaataa kamitti Gmailii keenya label gochuu dandeenya yookiin immoo akkaataa kamitti filter goonee akkaataa kamitti automate gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalachaadha. Kanaaf filter yookiin label jechuun emailii keenya wantoota barbaachisoo namootarraa yookiin karaa hiriyaa keenya karaa garaagaraa nuuf ergamu akkaataa kamitti labelii tokko jalatti akkaataa kamitti akka nuuf ergamu yookiin immoo akkaataa kamitti labelii tokko jalatti store gochuu dandeenyaa fi kana keessatti immoo daataawwan hundumasaa karaa nama sanaa yookiin karaa kallattii garaagaraatiin karaa namoota garaagaraa isa nuuf ergamu kana akkaataa kamitti filter goone labelii tokko jalatti automate gochuu dandeenya jechaadha. Kun egaa faayidaan isaa namoonni nuuf ergan sun yookiin emailii nuuf godhan sunii fi qaamni yookiin organizationin emailii sana nuuf ergu takka filter goone labelii tokko jalatti store goone irra erga ta'eeti daataan nuuf ergamu karaa kamiyyuu labelii sana jalatti jechaadha kan inni nuuf dhufu yookiin immoo labelii sana jalatti filter ta'ee yeroo mara seena waan ta'eef ganaa bakka biraarraa search gochuun hin barbaachisu jechaadha. Nama search gochuu yookiin immoo yoo daganne qaama nuuf ergame sanarraa yoo daganne ganaa search gochuu hin barbaachisu jechaadha. Sababiin isaa labelii jalatti categorize goonerra waan ta'eef emailiin keenya kan inbox ta'ee yookiin immoo incoming kan ta'e gara keenyatti kan dhufe emailiin kamiyyuu nun rakkisu jechaadha. Barbaaduu hin qabnu jechaadha. Labeliidhaan kan nuti categorize goonu, labeliidhaan kan nuti emailii keenya manage goonu waan ta'eef emailii filter gochuun kun faayidaa akkasii qaba jechaadha. Kanaaf itti fayyadamaatii emailii kana yookiin immoo emailii keessan label gochuudhaan itti fayyadamaan isin jedha. Kanaaf mee gara sana deemnee haa ilaallu. Kanaaf egaa emailii keessan irraatii karaa lama laallachaadha. Emailii kanarraa akkaataa kamitti filter akka goonuu fi label akkaataa goonu jechaadha. Daataan isinii ergamu qaama kamirraayyuu emailiin inbox isiniif ta'u asirratti qofa akka store ta'u kan barbaannu yoo ta'e karaa lama goona jechaadha. Inni tokko seetingii kana jala dhuftanii seetingii yookiin immoo jiirii kanarra dhuftanii kilik gaafa gootan icon kanarratti jechaadha. See all seetingii kan jedhu jira. See all seetingii kanarratti kilik gaafa gootanii bakka kana sin geessa jechaadha. Amma gaa kan nuti barbaannu label and filteridha waan ta'eef filterii kan jedhu bakka kana jirti ishee kanarratti kilik gootu jechaadha. Isa booda create filter kan jedhu jira bakka kana create new filter kan jedhu jira. Isa kanarratti kilik gaafa gootanii bifa kanaan jechaadha. Amma gaa asirratti emailii yeroo mara inbox isiniif ta'u copy gootanii asirratti paste gochuu dandeessu jechaadha. Search addi gootanii emailii label yookiin filter gochuu barbaaddan sana bakka kanatti akka filter ta'u kan barbaaddan sana asirratti paste gootu jechaadha. Emailii nama qaama sana yookiin immoo emailii dhaabbataa emailii yookiin immoo nama dhuunfaa hiriyaa keessanii asirratti paste gootu jechaadha. Isa booda create new filter gootu jechaadha. Egaa karaa salphaa inni kun karaa seetingii yoo seentan jechaadha. Karaa salphaa garuu maal goona kallachumaan inbox jala dhufnee asirra jechaadha. Inbox kana jala dhufna. Isa booda emailii barbaanne as jalaatii
filter gochuu yoo barbaanne asirratti jechaadha. Imeeliin nuuf ergamu asirratti qofa akka istoor ta'uu barbaanna waan ta'eef inboxii keenya kanarratti akka istoor ta'u osoo hin taane bakka kanatti laabeelii kana jalatti akka inni istoor ta'u kan barbaannu yoo ta'e maal goona as keessaatii kan barbaanne sana filter goona jechaadha. Kan barbaanne irratti kilik goona jechaadha. Fakkeenyaaf imeelota LX kana yookiin immoo wantoota kana LX kan wal qabatan kana kan naaf ergame kana filter gochuu yoo barbaade asirraati bakka kanatti filter gochuu yoo barbaade fi gaafa kan biraa imeeliin inboxiin haa ta'u asirratti akkanaaf dhufu yoo barbaade jechaadha. Because sababiin isaa imeelii kana yoo kan naaf ergamee booda yeroo booda yooniin kan barbaadu ta'e ganaa search gochuu koorra as keessa dhufee ganaa search batanii kanarratti search gochuu koorra yeroo dheeraa booda asirratti yoon argadhe baay'ee salphata waan ta'eef bakka kanatti argachuun ku gaariidha. Laabel gochuu waan ta'eef filter gochuu barbaada jechaadha. Kanaaf egaa kan filter gochuu barbaaddan sanarratti kilik gootu isa booda bakka kana dhufachaadha. Asiitii isa kanarratti kilik gootu jechaadha. Tuqaa sadii kanarratti yookiin bakka kanatti kan argamu tuqaa sadii kanarratti kilik gaafa gootani bakka kana dhuftu jechaadha. Ishee kana filter messages like this jedha. Ishee kanarratti kilik gootu isa booda imeelii kanarraa kan dhufu yookiin kan naaf ergamu hundisaa laabel akka ta'u waan an barbaaduu fi imeelii kanarraa kan dhufu laabel bakka tokkotti akka istoor naa ta'u waan an barbaaduuf isa booda maalan godhaa bakka kana akka jirutti dhiiseen dhufee yookiin akka jirutti dhiistanii dhuftanii ishee kana create filter jettu jechaadha. Isa booda bakka kana dhuftanii skip the inbox or archive it ishee jettu kana skip kana click gootu select gootu jechaadha. Isa booda apply the label jettu kana click gootu jechaadha. Amma gaa laabelii creating godha waan ta'eef imeeliin inboxiin haa ta'u qaama kanarraati bakka sanatti akka store ta'u waan hin barbaaduuf jechaadha. Bakka sanatti store akka ta'u waan hin barbaaduuf kanaaf maalin godha bakka kanatti click gootu jechaadha. Ishee kanarratti edda click gootanii new label jetti ishee kanarratti click gootu jechaadha. Isa booda maqaa laabelii sana uumtu jechaadha. For example this one for ALX yookiin immoo waan barbaaddan for personal jechuu dandeessu waan itti yaadattan laabelii keessan barreessuu dandeessu jechaadha. Fakkeenyaaf kanan barreessanii X yoon jedhee isa booda sab laabelii uumuu dandeessu as jalatti jechaadha. Laabelii bilaa kan uumtanitti yoo ta'e bakka kanatti fiduu dandeessu sab laabelii yookiin immoo akkuma sab folder jennu sab laabelii kan biraallee as jalatti galchuu dandeessu jechaadha. Nesting laabelii yookiin immoo nesting laabelii tokko uumuu yoo barbaadan jechaadha. Ammaaf garuu laabelii kana qofa waan an barbaaduuf isa booda creating godhachaadha. Bakka kana dhuftanii ishee kana also apply filter to 22 match conversation yookiin immoo imeelii kanarraa ergamaa ture yookiin immoo fuuldurattis kan ergamu kamiyyuu as jiratti akka inni kuufamu waan an barbaaduu fi hanga ammaatti warra ergame hunda isaanii 22dha waan ta'eef kana hunda filterii apply gochuu waan hin barbaaduuf apply godhachaadha. Asirratti isa booda creating godhaa sana booda as jalatti dhufaachaadha. Isa booda inboxii jala yoo dhaqxani LX virtual assistance kan jedhu hin jiru jechaadha. Bifa kanaan yoo dhuftanii ilaaltani asitti inni kuni imeelii biraadha waan ta'eef imeelii sanan fakkaatu virtual assistance waan ta'eef jechaadha. Akka kanaatti gochuu dandeessu jechaadha. Ela kunoo fakkeenyaaf bakka kana yoo dhufe LX kan jedhu jira. Isa booda akkanaatti filter ta'eera jechaadha. Imeeliin naaf ergamu kanarraa yookiin immoo imeelii kanarra naaf ergamu fuulduratti kana jalatti store ta'a malee as inboxii jalatti miti kan inni store ta'u jira. As jalatti miti kan inni store ta'u. Warri kun imeelii biraadha. Isa kana warra kana osoo hin taane kan biraa waan ta'eef jechaadha. Asirratti kan hafanii fi kan biraa yoo barbaaddanii bakka kanatti keelerii itti uumuu dandeessu jechaadha. Keelerii kan barbaaddan yoo uumuu barbaaddan bakka kana dhuftanii kilik irratti gootanii bakka kanatti jechaadha. Isa booda tuqaa sadii kanarratti kilik gaafa gootanii keeleriidhaan kood gochuu barbaaddan asitti jechaadha. Ishee kanarratti kilik goota jechaadha. Imeelii kanarratti jechaadha. Kana keessaati waan barbaaddanii keelerii barbaaddan chuus gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf reediyoon godhe bifa kanaan imeeliin kolaabel ta'eera jechuudha. Imeeliin naaf ergamu kana jalatti automate ta'a jechaadha. Kana jalatti automaatikaalii store ta'a jechaadha. Inboxii koo jalatti osoo hin taane. Kanaaf laabel gochuun imeelii keenya laabel goone filter gochuun imeelii nuuf ergamaa ture barbaaduu naqnu jechaadha. Search gochuun hin barbaachisu jechaadha. Search gochuun hin barbaachisu. Yoo dagannes as jalatti laabel ta'eera waan ta'eef ni arganna jechaadha.
gaarummaan isaa kanadha. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Share, like, subscribe illee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ulfaadha.